Otuma guyyaan nuuf lakkaawwamu akka bannuufi abdii jiraata taatee dhaabattee gooftaan nuyifi isa yaaddomne guyyaa badiisaa teenyee lakkoofne harkaa rukuttee kaayyoon jallootaa akka milkoomne. Utuma guyyaan nuuf lakkaawwamu akka bannuufi abdii jiraata taatee dhaabattee gooftaan nuyifi isa yaaddomne guyyaa badiisaa teenyee lakkoofne harkaa rukuttee kaayyoon jallootaa akka milkoofne. Sinnu dabarsee isaanu marsee dankaraa jabsee Nuduraa kaastee kiyyoo dankaraa gargar cabsitee hin baduu jennaan jiraachuu keenya itti labsitee asiin nu geessee iji diinotaa utuun ilaalu sinnu taasisee warra jiraatee jireenya dhaalu. Hidhaa rakkinaa nurraa jijjiiree situ nu furee nu balleessuudhaaf marii gurguddaa taa'amaa ture. Karaa tambistee nurratti hin taane inni yaadame fiixaan hin baane karoorri isaanii harkaa diigame. Akkan darbineef kan nu daangesse baroota dheeraa galaana rakkoo harki kee qabee nu ceesiseera. Gachanaa ta'ee sitti yaadinaa nurraa bittimsee warra nu nyaachuuf nutti muummatu jiraa didimsee.